السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوسين صداتي يعني مشان الدرب ديم أنا هنتبو لورا سينا سين الجنة هذا اللي رومانتيكو تقبل اسمه في رومانتيك إلا أنك ولا كان قبل اسمه في ما شاء الله كاتنا مؤدة كاتنا تسنين جد إدو يودك أنما بوارسو متي أكنت فيديو كيستو لالنا ما بوارسو يتشدو سانك ما شاء الله ما شاء bareedduu garuu bishaan sodaattan tisiin xiqqoo nama gootu bishaan sodaatti sirra sodaatti dhugaa rabbi bishaan jechuun yoo daakkaan beenne yooma sodaatanis namni bishaan sodaatu hoomacha qaqqabatan namni bishaan nyaate hoomacha qaqqabatadhaan tura akkasisiniin jedha obboleewwan kiyyaa viidiyoo xiqqoo jidduun ijoolleen na wacana biraa wacanii jennaa yaani sagalee ijoollee yookiin sagalee gaarii miti yuutuubiif saniif adda kutee isiniin jedha akkasii maakii qashtii fi ibsishaa qaalii oliif sinaadhiis akkan honni hunduu sinirraa bareedaa isiniin jenna oliif sinaadhiis wallaahi sadarkaa tokkoffarra jiranii Oromoo keessa yaani jaalala waliin ibsuufis walii namni walii galuuf namni wal jaalatu akkanuma ijumarraa beeksisaa jechuudha. فرانك الرتين بيس سالم نولي رفاتو والله ربي نجمع هناني سنالالو مامني بجالان هنا فامليك سنجب كنجرو نمان توتاني جرو كيسان اوفتاني جالا لكيسان اوفتاني ربي وليف سناليس والله بائنا تولاني هدو تكنت والله ما شاء الله تبارك الله ربي وليف سناليسو يتتولي زرماكي بس شالي فردتني راباريدي كينو رومانتيكي أنت جلانيف لفتي مت سبب ما لي متي ما شاء الله وندي الراتولا هوتيل ديماني ماكي كاغودي غدن فيديو أخوسني كا فيديو تكودي أخولاني كرشاني كا أخوسني كا كراو رابي أكاسي ماكي نمو أسيتي بهارا إبسشا جسينو جدي دقا بارات تجسو دربتو deebi'anii wallahi shawadanii kun bakka kanatti jechuudha. Bakkanatti boqqolloo hedduu jirti boqqolloo fuujisaa jirti. Bakka screenshot godhutti xiqqoon jalaa dibimmisee asitti ammoo doogurii gadi buutu ijoollee wayii kaasuuf mana wallaaltee gadi buutu ibsaan jalaa dhokate akkasitti rifachiise booddee qallaali rifachin gisee meeqa rifachiise dhugaa rabbi kinoo mallee ol deemti lakkoofsa mana bakka hoteela bulanii iddoo bashannanaa argitaniirtan ka iddoo bashannanaa bulanii bakka sanii odoo gaddeebitu mana wallaalte yoo isin achi gaddeebitu illee rifachiisa osoo achi gaddeebi'an ammoo bakka kana hababaa wayii bira ga'anii hababaa san bira ga'anii jennaani isin gara tokkoon gaddeemnaa amma anaan qixxaa'uuf akkanatti garanarra korteemi jedhe darajaa wayii irra siin deemna akkasitti qoosa inshaallah Uga rabbi qoosaan isaallee nattola nama bakka kana amma saniif kolfitee hababaa kana murinaa kenni jetteeni ofumaan nama gaafatanii jedheetti kolfa bakka kanatti bakka kana ammoo biratti ol dheerattee jennaan akkasitti itti qoosu jira wallahi maashaallah tabaarakallah hedduu nama tolani kaleessa ammoo rifachiisaa oole ibsishaa waa hojii keetii nyaadhu dhugaa rabbi makkanas jettiin to amma mee gama obsiti gaafati biraa deemte tapha kana wajji taphattan kana bartee wallahi akkas inshallah wallahi odoon turin rabbiin wal biraan isinaa gahu hagam maabsaan biraan deemne ramadaana deema jedhanii maal jechuu kiyya iid al-adhaa deema jedhanii turanii hin deemne sapiraazii mukaanus fiddeef ijoolleen faamiliin billaachaa gootisan irratti iida guyyaa iidaa deema jedhanii turanii garuu nafi maashaallah baggaafe osoo wajjumaa wajtaanii achi biyya namaati malee ka eeyyamaa ga fudhatee qabaa namni san fa'aaf na fakkaate akkasii wallahi maashaallah osoo rifachiise oolee asitti maakii kanoo ka gurra suuqatti kana achi kutee kenneefi wallahi qal'aan namatti hin tolame viidiyoo isaanii yuutuubni isaanii kuma 100 gahuu fi gahee 90 irra jira 90 fi 100 irra jira wallahi baay'ee namatti tola maashaallah
akkasii maakiin bakka kanatti darajaa doo akkuma isiniin jedhu ijoollee wajjin hoteela deemanii hiriyoonni ibsishaallee jira isaanis gara biraa qabatanii lakkoofsa manaa inni wallaallee garuu isiin soqi jedhanii yoo isiin gaddeebitu jalaa dhokatee rifachiisa gizee meeqa meeqa. Miskiina wallaahi ibsaan jalaa dhokattee ittiin odoo isiin jettu. Haffitti as jedhee rifachiisa akka ijoolleen duraan rifachiiftu sanitti asitti ammoo roomaantikoonni bahaara irratti asheetaa foon kanneen waddatu jirani. Aboo naannoo isaanii san jechuuf raasaan badheen kun odoo oo'u jiraateen oo'u. Namatti tola in qorrayaanee qilleensa bareeda qaba. Akkasii maashaallah kun ibsishaanii yeroo tokko uffataa yoo jedhan tolu namatti jedhee waan akkasii san jedhu jira. Akkasii kunoo akkanatti siin ammoo garan isuma laddateettee boqqolloo hodditi foon hodditi kun olaalaa ibidda kanarratti kanneen hodditi maashaallah namatti tola wallaahi maashaallah tabaarakallah isinii jedha kunoo asitti bakka boqqolloo bakka nyaata bilcheeffatanitti alatti jechuudha ciisa kunoo barcumarra bakka of danda'e jechuu hoteela waan ta'eef teessoo jira waan hunda jira akkasitti zana jedhanii fataa jedhanii jiraataa jiran wallaahi maashaallah akkana sammuu ofii bashannansiisuun jaalallee yoo ol bira dhufe kana waliin qoosanii waliin kolfan hawwii maakiin hamiin dandeettoon viidiyoo kanaan irraa hojjetaa jiru kun liivii seente san jala dhageessanii waraaba horiin arginachumaan argitanii siin irra turti ta'a ofinna inshallah ukaa ibsaa hojii yaa rabbi ibsaa hojii fidi liivii seentee jirti amma waan haarawaa yoo dhufanii orran argine isiniif waraabaa isiniin jedha kinoo asitti teettee bilbila laalaa nyaata bilcheessu jirti. Qashtii makkuush asitti mana taaziyaallee dhandhee nyaanni maal jedhanii walitti qoosanii waa asitti kaan irraan dubbanne dhugaa rabbi asitti waan isaan godhani mucaa tokko walii galanii bishaan daarii teettee isin sodaadhaa nimdaaku bishaan jetteen kazzaan dhiifama kazzaan jedhe achirraan sobanii nama lamaan attalanii bakkuma kanatti bakka si barsiisa jedhanii ibsaan baara qixxee fide akkasii wallahi lubbuu keessaa ba'uu geette sodaatte garuu inni daasisaa jiraan hin sodaata kan namni bishaan daakuu hin beekne waan nama nyaatu fakkaata bishaan badee beekan yeroo xiqqoo dhugaa rabbi akka inni nama godhu hoomacha qaqqabata bishaan yoo jedhan namni bishaan nyaatu yoo jedhan dhugama argee jiraan bishaan haroo wayiiti badee garuu miskiin kiyyan dhumne rabbi na baasee jira. Ana umrii kudhanii akkas sanirratti argee isiniin jedha osuma daaku bishaan daakkaallee sirriitti sin beeku bishaan qixxee ga'ee akkasin namni naqabee dhugaa rabbi odoo namni lagarra jiraatu baate akkasii maakiilleen bakka kana muddamtee iyyiti akka malee bishaan qixxee laalka dhaabata isiitii olii bira fide achi sin fageessu jedhee sobee bishaanitti seensise akkasii iyyitee asitti iyyisiisaa oole. Bishaan iyyisiisaa oole bishaan keessa oofaa oole harkaan gadi hin dhiisfaa isin daakki hin beekneef akkasii haga maakii liivii isii jala lakkoo muddamu jira akka tasaa odoon waraabbati yoo baate odoon nageeffati yoo baate fa'a jedheeti isiniin jedha. Innaa horii namni takka nama lama na fakkaate kana jala deemee akka hawaasa gaanii komentii hin taane xiqqoo si barreessu namni akkasii sun deemaa. Isin waamne deemaa yaa obbolee waan kenna qaalii isiniin jedha namni ani akkuma argitan yuutuubiin tiyya xiqqoodha. Yuutuubii gurguddaa laqaachi arrabsa. Abbaan fedhe waan fedhe irraa hojjetuu danda'a waan saalaatii miti kun waan jaalalaati. Nama tokkorraa arrabsitee hojjetti qaanyessa jaalala isaaniiti kan ibsatu jirru. Rabbi oliif sinaa dhiisuu jennaani asuma dhaabaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.